Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Zulaamaa Shoozirra jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kenna simbiraa jiraatu chaarallee waan addaatiin dhufnee jira. Har'a sapiraayizii adda qabdan kan isiniin jedhu kennaa qabdanii isiniin jechuuf fedha. Gamaanumaan viidiyoo kee kan akkuma baratame laayik gochuun seenaati hamma xumuraatti ilaalaa isiniin jedha. Warroonni maatiin haaf hin taane sabiskiraayib gochuun maatiin haaf ta'a. Warroonni maatiin haaf taatan hiriyoota keessanii shooshira godha. Warroonni qabdanillee akka namni hin qabne bitatutti godhaa isiniin jedha. Carraa kanatti akka fayyadaman godha. Hanga xumuraa viidiyoo kee kana ilaali. Akkuma isin argitan kana har'aan mana kana dhufnee jirra. Maashaallah duraan dursaatii mana kana obboleettii teennaa fi yookaan obboleessa keenya haadha manaatiif abbaa manaati. Rabbi nagaana isin galchu jedha du'aayinaa kadhaa fi isiniin jechuu fedha. Maashaallah mana akkana bareedu fi mana akkana jiru ijaarataniira. Rabbi fayyaa isaanii haa kennu. Warroota mana hin qabnetti Rabbi haa ijaaru. Warroota karaan irraa kaasellee Rabbi dabalee isin haa kennu isiniin jechuu fedha. Asitti yoo deebinee tiibistaandii akkana jiru fi tiibistaandii kwaalitii ta'e tiibistaandii bareedaa kan isin kennu fedha jechuudha. Akka kennaatitti illee yoo jedhame ni danda'ama. Asumaanii isa kana haamata rukoota bal'inni isaa meetira 2 fi saantii 70 qumatiin isaa illee akkasuma jechuudha. Kottaa wajjumaan haamata ruusin jira qumatiin isaa illee meetira 2 fi naannoo 70ti. Maashaallaadha 70 moo 60 akkasii naannoo isaanii. Tiibistaandii baay'ee guddaa ta'ee fi tiibistaandii hedduu oriijinaalii ta'ee hedduu namatti toludha jechuudha. Tiibistaandii kanarratti yaada qabu xumurarratti isin hima yookiin akka kenna akka giiftitti jechuullee ni dandeettanii asumaan mana kana haamattaru mana kana kamattaraa jiruuf majlisaaf waan ta'eef naannoo tiibistaandii irraa as-siqnee yookaan bootaa kiftatii wayii kennine mattarra jechuudha. Walumaa galatti mana kana mattaruuf dhufe haa ta'u malee garuu yaada gahaa qaba jechuudha. Mana kana yoo mattaru akkana mattarra jechuudha majlisaa fi akkatti majlisaaf mattaru isinitti hima jechuudha. Hanga xumuraatti isinillee wajjin turaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya akkuma isin argitan kana qumatiin isaa meetira 5 jechuudha. Maaliif jennaaniin mana kanatti kagalu majlisni VIP dha yookiin fireemii ta'ee VIP ta'ee neemii ta'ee bootaa wayii kiftatii wayii kennamuu qaba jechuudha. Kanoo isin jedhu guddaa osoo hin taane xiqqeeshuu moo'ii jechuudha. Qumatiin isaa meetira 5 mattarree jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah dhakkinuuti. Haala isin argitan kana mattarreerraa meetira 5 ta'eera jira jechuudha. Garachaan sanitti bootaa kiftatii kennine akkasuma bal'inni isaallee meetira 3 ta'ee jira jechuudha. 3 fi 80 isin garuu 3 godhatte. Etaansi magaraja mattarutti egarree magaraja qumatii isaa mattaraa jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana qumatiin isaa baay'ee ol fagaata waan ta'eef ani mattaruu hin dandeenye yoo ani mattara jedhu akkuma isin argitan kana meetiriin gadi deebi'a jechuudha. Hayi qumatii dhabuu jedhu lekki akkasii miti dheertuudha nan foggoorina akkuma isin argitan kana hin danda'u jedhee gara nama biraatitti ofirraa dabarsee akkuma isin argitan kana haa ta'u dhiiraaf dubartiin garaagarummaa qabdi malee homaa wanta akkasuma caaluu miti. Fufura dhaabachuuf jajjabeessuu fi hanga qumatii isaa erga mattaree gubbarra hanga gaditti meetira 3 fi 70 ta'e jechuudha. Akkuma isin argitan kana akkamiin mattarraa magaraja yoo mattarru koornisa gubbarraa kaasnee hanga lafaatti gadi mattarraa ergasii bal'ina mattarutti eegalle bal'ina kanallee yoo mattarru gama lamaan irratti iyyuu bootaa wayii kennuufii qabna jechuudha. Yookaan mastaawotii yookaan balbalarra achi taruu qaba jechuudha. Dirqama magarajaan saantii wayii jechuudha. Saantii hanga isin argitanii gamanaan illee saantii hanganaa taruu qaba garasiin illee gamanatti keessattuu sirri xiqqeessuu qabna. Sababni isaa balballi wanta as banamuu fi balballi akka bira hin geenyetti jechuudha kan mattaruu qabnu. Garasiin illee kiftatii waan kan hangana caalu kenninee jirra jechuudha. Maaliif jennaaniin magarajaan irraa achi darbuu qaba jechuudha. Akkuma isin argitan kana erga isa geessinee kaanii booda gara minxaafii mattaruutti eegalle jechuudha. Minxaafii mattaruutti deemaa jirra. Minxaafiin kan kaareessanii mana muluu naaf haa galu jettee sababa saniif jecha mattaraa jirra. Hanga mana guutuu meetirii waan nu deemu hin dandeenye fi bootaa wayititti dhaabnee ergasii birachi darbu waan tafeenuuf jechuudha. Akkuma isin argitan kana akka isin argitan kanatti mattaraa jirra jechuudha. Minxaafii warroonni kaareen barbaadan minxaafiin akkana mattaramuu qabdi jechuudha. Dirqama majlisnallee ta'ee warroonni shaashamannee keessaa bootaa mana qabdanii dirqama osoo mattariin hin galchatin asiniin jedha meeshaa keessanii bilasha isin jalaataa waan ta'eef akka isin argitan kanatti minxaafii mattarree jira jechuudha. Haala isin argitan kana mattarree jira minxaafii balbala biratti as bira dhaabuu qabna dirqama. Sababni isaa balbala bira achi taruu hin qabu waan ta'eef balballi as bira dhaabatti as biratti erga dhaabne kaane akkuma isin argitan kennaan kenna tiibistaandii kana ture jechuudha. Sababni isaa maashaallah tiibistaandii akkana jiru kana badhaasa qabdanii
asumaan obboleettii teenyaan mana kee kanatti rabbi nagaan si haa galchu nama irraa gammadu nama ifaajee ofiitii fi dadhabbii ofiif dura laalu rabbi sin haa godhu sin jenna isin lachinuyyuu jechuudha. Isii qofaan osoo hin taane isaanillee isiinillee jechuudha. Akka isin argitan kanatti erga isa keessi ni kaanee booda mashallah manni isii baay'ee bal'aadhaa fi hedduu kan namatti toludha. Rabbi nagaan isii haa galchu siin jecha. Asumaan mana amanyitaa yookaan mana hirribaa ilaaluuf deemeef jechuudha. Qumsaaxiniin isin qabdu galchituu fi algaaleen baay'ee guddaa waan ta'eef haala isin argitan kanaan laalee fi manni isiillee baay'ee guddaadha. Mashallah nagaa isii haa galchu. Nama mana hin ijaaranneef illee rabbi isinitti haa ijaaru. Hunda keessanuyyuu rabbi nagaan isin haa galchu jecha. Asumaan tiibistaandii kanaatitti isin geessaa kennaan maalidha zulaa warroonni jettaniif tiibistaandii kana kennaa isiniif qaba jechuudha. Tiibistaandii akkaan bareedu fi tiibistaandii guddaa ta'e qumatiin isaa meetira 2.70 bal'inni isaallee meetira 2.70 kana jechuun tiibistaandii baay'ee guddaadha jechuudha. Masaabaa 4 qaba bakkeetti televezyiinii irra taa'u qaba hedduu namatti tola. Namoonni beektan isinuu hin beektanii tiibistaandiin akkanaa kun sa'aatii ammaa kanatti gatiin isaa baay'ee qaalii fi guddiidha jechuudha. Obboleettiin teenya ka'aa ajajatte kan girgiddaati. Inni kun garuu boota kasachuu dalagameef jechuudha. Isa kana kan dalagee nama biraati amma ajaja biraa waan irraan ajajattee jirtuu fi zulaa tiibistaandii girgiddaa irratti dalagamuudhaaf dalayda isa kana namoota akka boota socho'uu barbaaduuf ni kenna gatii dura ittiin dalagan jettee gatiin dura ittiin dalayde gatii baay'ee qinnaashii fi yookaan gatii rakasaa ture namoonni beektan amma gatiin isaa baay'ee qaalii fi baay'ee waddadee jira namoonni tiibistaandii kana barbaadan nama dursee keessan na dubbisee tiibistaandiin kun ni kennama jechuudha. Nama dursa na dubbiseef akkasuma masaabaan isaa masaabaa 4 isiniin jedheera. Tiibistaandiin kun tiibistaandii baay'ee guddaadha. Miidhagina inni irra dalagame illee an ofii kiyyaa dalaguu baadhee fi waan hin jirre naasa'u tiibistaandiin kun miidhagina inni irra dalagame miidhagina bareedaadha jechuudha. Bootaan kun bootaa televezyiiniin taa'u jechuudha. Akkuma isin argitan kana. Mashallah hedduu bareeda isinillee ija keessan argaa jirtanii tiibistaandiin kun guyyaa takka televezyiiniin irra kaa'amee hin beeku kan isin iyyuu ragaanii baatanii sababni isaa meeshaan isinillee galtee hin jirtu meeshaan isinillee dalagamee hin jiru dhumatee hin jiru ka dalagamee tiibistaandii kanaa fi kichin kaabineetii qofaa meeshaa kaawwan anatu iyyuu hojjetaa jira jechuudha. Namoonni tiibistaandii kana barbaadan daddafaa keessan dubbisaa osoo isin jala hin darbine nama dafee keessan dubbiseef ni kennama gatiin inni kennamuuf illee gatii ammaa osoo hin taane gatii duraatiin isin kennama gatiin duraa baay'ee qinnaashii fi baay'ee rakasa jechuudha. Gatii sa'aatii ammaa kana tiibistaandii xixiqqashuu san daleessifataniin isa guddaa kana daleessifachuu fudhachuu ni dandeettanii keessan na dubbisa daddafaatis ni jedha lakkoofsa bilbilaa kiyyaanii nagaatti.